Itoophiyaan gamoo abbaa darbii 62 Afrikaa gammoojjii Saharaan gaditti isa guddaadha jedhame doolaara miliyoona 445 ijaaruuf akka jirtu gaazexaan biyya keessaa Addis Adimaas kan Stoompinik gabaasa hubeeffachuun barreesse. Gamoo humna ibsaa Itoophiyaa waajjira muummee godhachuuf ijaaruuf jira jedhame kun meetira 1,197,800 irratti ijaarama. Dheerinni isaa immoo meetira 327.5 kan qabu yoo ta'u, gamoo baankii daldala Itoophiyaa abbaa darbii 53 fi meetira 209.5 dheeratu amma Finfinneetti riikardii qabatee jiru caala jechuudha. Gamoon kun naannawaa addabaabaayii Meeksikoo kutaa bulchiinsa Qiirqos keessatti ijaarama. Dizaayinii fi ijaarsi piroojeektii gamoo guddaa kanaaf caalbaasiin idil addunyaa bahu ammoo gaazexaan Kaapitaal gabaase. Itoophiyaan gamoo abbaa darbii 62 Afrikaa gammoojjii Saharaan gaditti isa guddaadha jedhame doolaara miliyoona 445 ijaaruuf akka jirtu gaazexaan biyya keessaa Addis Adimaas kan Stoompinik gabaasa hubeeffachuun barreesse.